Mee viidiyoo kana waliin daawwannee yaadeebinu. Awarqee uffattee gonfoo ulfinaan faayamtee mirga ilmaa ishee kan jirtu haadha gooftaa jaallatamtu uffata awarqee uffattee gonfoo ulfinaan faayamtee mirga ilmaa. Egaa obboleessi keenya kuni faarfataa Daaqoon Ermiyaas jedhama. Obboleessi keenya tajaajilaa mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo kan turedha. Ammas obboleessi keenya kuni lapheen isaa dadhabuurra kan ka'e mana yaalaatti argama jechuudha. Kanaafis immoo maallaqa hedduu gaafatan. Hundumti keenyayyuu akka obboleessa keenya deeggarru